uummataa kamisaarraa bitootessa 20 bara 2025 ta'ame irratti dhimmoonni ministeera muummee Abiy Ahmad bal'inaan irratti dubbatan keessaa tokko dhimma waliigaltee Pretooriyaa fi haala naannoo Tigraayin. Waliigalteen Pretooriyaa waliigaltee seena qabeessaa ka jedhan ministeera muummee Abiy lola mo'anne mariidhaan xumurree jechuudhaan waliigalticha ibsan. ፕሪቶሪያ በሚመለከት ፕሪቶሪያ ታሪካዊ ስምምነት ነው። ለብዙዎች ልምድ የሚሰጥ ስምምነት ነው። waliigalteen Pretooriyaa waliigaltee seena qabeessadha. Waraana xumurame waraana mo'anneedha. Dhaabnee nagaa kan finne. Maqalee to'achuuf guyyaan tokko lama yeroo hafu waraana dhaabneeti waliigaltee nagaaf kan teenye. Guyyoota hafe keessatti namoonni 5 ta'e 10 du'uun barbaachisaa waan hin taaneef mari'achuuf waliigalle. Kun seenaa Itoophiyaa keessatti ta'ee hin beeku. Waliigaltichi bu'aa gurguddaa fideera. Yeroo waraanaa uummanni Tigraay ibsaa argataan turre. Tajaajilli baankii, tajaajilli geejibaa homtuun jiru ture. Caasaan mootummaa diigameera. Waliigaltee sanaan booda bulchiinsi yeroo fi hundaa'uun tajaajiloonni kunneen akka deebi'an gochuun waan gaariidha. Haa ta'u malee waliigaltichi guutummaa guutuutti hojiirra hin oolle. Isaan keessaa tokko DDR humna Tigraay hidhannoo hiikkachisuun gara jireenya idilee isaaniitti deebisuudha. Miidhaan isaa jalqaba uummata Tigraayiifidha. Dargaggoonni barsiisuu, oomishuu fi misooma irratti hirmaachuu danda'an maqaa hidhannoo kanaan taa'uun miidhaa guddaa qaba. Maqaa loltuu jedhuun taa'anii maallaqa baajata Tigraayiif ooluu malu. Nyaataaf kan oolchan yoo ta'e Tigraay keessatti misoomni hin dhufu jechuudha. Ji'a ji'aan maallaqa biiliyoonatti lakkaa'amutu nyaata isaaniif oola. Kanaaf karaa guutuu ta'een DDR kun raawwatamuu qaba. ያ ገንዘብ ለልማት ቢውል በርካታ ጠቀሜታ ሊያመጣ ይችላልና ዲዲአሩ ለአጠቃላይ ሰላም ብቻ ሳይሆን ለትግራይ ሕዝብ ተጠቃሚ ስለሚያደርግ በተሟላ መንገድ መፈጸም ይኖርበታል። የተፈናቀሉ በሚመለከት በራያ እና በጸለምት ጥሩ ስራ ተሰርቷል። በወልቃይት አካባቢ buqqaatota ilaalchisee Raayaa fi Tsallamti keessatti hojii gaariin hojjetameera. Walqaayit keessatti akka barbaadameen hin raawwatamne. Karaa keenya warra buqqaan qe'ee isaaniitti deebisuuf deeggarsa kennuuf boorus ta'u qophiidha. Garuu kana akka hin gooneef namoomaa fi siyaasni akka malee wal makeera. Namoota buqqaan kanneen fayyadamuun siyaasni hojjetamuu guddaadha. Waggoota lamaan darban Pireezidaantii Geetaachoo Raddaa itti aanaa isaanii Taaddasee Warradee fi Tsaarqaan Gabratinsaa'een bulchiinsi durfamu waggoota lamaan darban waraanni gara biraa akka hin kaane yaalii godhaniiru. Waraana duraan ture keessatti isaan komannus waggoota lamaan darban keessatti waan hojjetaniin isaan galateeffachuu qabna. Yeroon isaaniif kennine waggoonni 2 xumurameera. Amma seeronni fooyya'an jiru. Yeroo dabalataa waan gaafatuuf isaaf ammoo hojii hanga ammaa hojjetame irratti madaalliin gaggeeffamuu qaba. Sana booda karaa waliigaltee Pretooriyaa kabajeen hanga filannoo dhufuutti fooyya'insi muraasni godhamee uummata filannoof qopheessuu qabu. Kana gochuuf Pireezidaantii Geetaachoo Tsaarqaanii fi Taaddasee Warradee waliin marii taasisaa turre. Paartiilee kaanii fi TPLF waliinis marii taasisaa turreerra. Sadarkaa namoota dhuunfaatti jijjiiramni jiraachuu danda'a. Uummanni Tigraay akka waraana hin barbaanne anis yeroon isaan waliin mari'adhetti natti himaniiru. Naannichatti waraanni biraa ka'a jedhee yaadu. Darbee sadarkaa namoota dhuunfaatti raayyaan ittisa biyyaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaatti bittinnaa'aniiru. Yeroon isaa ammaa kan jedhan jiru. Kun waan nama baasu miti. Duris nu hin baasne. Ammas nu hin baasu. Gama keenyaan osoo dubbii hammeessuu barbaanne sababoota hedduutu ture. Garuu hin barbaanne. Baay'isnee kan hojjennu nagaafi. Erga mari'annee bulchiinsi yeroo fi aga filannoo dhufutti hojjetu buqqaatota deebisuu fi gaaffilee misoomaa uummataa deebisuuf hojjetu akka hundaa'u abdii qabna. ኢንትሪም አድሚኒስትሬሽን ይቀጥላል የሚል እምነት ነው በእኛ በኩል ያለው። ሲቀጥል በግለሰቦች ደረጃ ለውጥ ሊካሄድ ይችላል። Itoophiyaan guddina dinagdee dhibbeentaa 8.1 galmeessitee jirti. Barattaan immoo harka 8.4 guddachuuf hojjechaa jirti jedhan ministeerri muummee Abiy. ይሁንና በባለፈው ዓመት ሪፖርት እንደተመለከተው ኢትዮጵያ 8.1% የኢኮኖሚ እድገት አስመዝግባለች። Itoophiyaan guddina dinagdee dhibbantaa 8.1 galmeessitee jirti. Barattaan immoo harka 8.4 guddachuuf hojjechaa jirti. Bara kana Itoophiyaan lafa hektaara miiliyoona 7.7 qamadii facaastee oomisha guddaa eegaa jirti. Kanaanis ammatti Itoophiyaan Afrikaarraa biyya sadarkaa tokkoffaarra jirtu taatee jirti.
Kana malees Itoophiyaan alergii bunaatiin ji'oota 8 darbetti qofa sharafa alaa doolaara biiliyoona 1.2 argatteetti. Ji'oota afaan arfanitti hojiin kun haaluma kanaa yoo itti fufe waggaatti alergii bunaarraa doolaara biiliyoona 2 argachuuf seenaa haaraatu galmaa. Buna irratti jijjiirama amansiisaatu dhufe. Dachaa 2 oliin oomisha tokko irratti alergii dabaluu jechuun hojii guddaan hojjetamuu ibsa. Gama shayiinis amma bunaa ga'uu baatus hojii gaariin hojjetamaa jira. Hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiruu fi ololli biyyoonni lamaan gara wal waraansaatti seenuu malu jedhu bal'inaan deemaa jiraachuu quba akka qabanii fi gama Itoophiyaatiin fedhiin waraanaa akka hin jiraannes yaa'ii kana irratti Gama Itoophiyaa fi Eertiraa ilaalchisee waan baay'eetu dhaga'amaa jira. Waraanatti galuu maluu odeeffannoon jedhan baay'een dhaga'amu. Baay'een isaa fudhataman qabu. Uummanni Eertiraa obbolaa keenya akka uummata Itoophiyaa guddachuu barbaadu. Waraanni karoora keenya miti. Karaa biraatiin ammoo Itoophiyaa irratti biyyi weerara gaggeessuu fi abjuu qaban irraa nu dhaabu hin jiru. Yaaddoo akkanaa tasumaa hin qabnu. Namuu onnatee nu hin yaalu. Qophii gahaa waan qabnuuf. Kan qophoofnu ammoo lola hambisuufidha. Tuttuqqaan waraanaa gama kamirraayyuu jiraachuun qabu. Tuttuqqaan nurratti yoo jiraate garuu deebiin keenya hammaataa waan ta'uuf gama keenyaan namuu lolatti seensuuf fedhiin qabu. Dhimmi ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhiisuuti. Paartiin badhaadhinaa jiraates jiraachuu baates manni maree kun jiraates dhiises uummanni Itoophiyaa miiliyoona 130 ta'uun karratti cufamee taa'uun qabu. Kana gareen nagaa jaallatu mootummoonni alaa hundi yaada keenya deeggaraniiru. Karaa seeraa fi mariidhaan furmaata akka argannu barbaanna. Garuu gaaffiin kun gaaffii sirrii ta'uu hunduu hubateera. Kun injifannoo guddaadha. Abjuun keenya guddachuudha. Akkamitti yeroo akkanaa ulaa galaanaa gaafatu kanneen jedhan garuu jiru. Yeroo kaampaaniin nama dhuunfaa tokko maarsiirra ba'aa jedhutti ulaa galaanaa kiiloomeetira 60 argachuuf hin abjannu jechuun waan hin fakkaannedha. ህልመኞች ነን። ህልማችን ግን ብልጽግና ነው። ህልማችን ልማት ነው። ህልማችን ውጤት ነው። ህልማችን ማደግ ነው። ብቻ addunyaa fayyee jedhamu qonnaan bulaa godina Jimmaa aanaa Geeraa kanniisa gaagura ammayyaan horsiisani damarraa waggaatti birrii walakkaa miiliyoonaa ol akka argatan dubbatu. Kanniisanii kunuunsu mana 3 ijaaranii kanniisatti galchaniiru. Kanniisa akka ilmoo kootti ni ilaalaa jedhan. Oomishni dammaa akkatti jiruu maatii isaanii geeddaree dubbatu. Qonnaan bulaadha. Hojiin koo baay'inaan hojii dammaa irratti hojjedha. Gaagura gammiiti kan isin qabdanii? Gaagura ammayyaa 120 qabaa. Oomisha haa ta'u akkuma gaariitti jira. Mandaamitti oomisha gaarii mara jira. Tole. Garuu oomisha kana immoo gabaatti dhiyeeffachuudhaaf nuti gabaadhuma biyya keessaa akkuma naggaadhuma biyya keessatti gurguranna malee gabaa sirricha baafachuuf hin dandeenye. Yeroo baay'ee dhufuun Oromiyaa irraa dhufu godina irraa iddoo hundaa dhufu gabaa kanatti ni mijeessina nuun jedhu gabaa kan nu gaafatu amma ammaatti wanti gabaan nu mijate waa tokko homtuu hin jiru. Akkamittiin kanniisa horsiisuu jalqabdanii otoo hojii kana hin jalqabin dura maal hojjetaa turtanii? Biyyi Geeraa biyya dammaatii, biyya dhadhaatii, biyya bunaatii. Geeraan baay'ee mijataadha. Gaagura aadaa jennaan kan mukatti fannifamu jira. Sana xiqqummaan jammaree sana hojjetaan ture. Sana otoo hojjedhu sanaan booddee asumaan gaagurri ammayyaa kun dhufee namoonni akkuma aanaan heetu waajjira irra hojjetanii maaliif silaa isa aadaa kana mukarratti fanniftee hojjetta waan ta'eef inni kun lubbuu namaatiin ajjeesa mukarraas kufuun jira kanaafuu maal ta'a isa kana bitattee isa kana hojjettinaan jedhanii garaagarummaa isaa gaafan arguu dhuguma akkuma isaan jedhanuu inni suni gizee bokkaa mukarra korraa mukatti nama mucaatee kufuu jira funyoon namaan cituu jira sanamarraa kan ka'een bakka asumaan gara kanatti galee dhuguma inni kun immoo manatti ijaaree kan mana keessa kaawwadhee bokkaan roobus dhiisus gaagurri koo dammeessus dhiisus buqqisee sallaadha. Tole. Kanaafuu asumaan gaafa itti galee boqa faayidaan isaa garaagarummaan isaa baay'ee isa mukarraa argadhuuf isa lafatti argadhu sana garaagarummaa guddaa qaba waan ta'eef kanaan booddee immoo eegini gaagura ammayyaa kan hojjechuu jammaree bakka. Roottootti kuustu jechaadha damma baay'ee qabdu. Roottootti kan galfadha. Sanatti kan fayyadamaan ture. Tole. Ammamitti gurgurtu waggaatti galii hagamirraa argataa jirtu? Waggaatti galii guddaan argadha. Maasinnaan egaa wanti nan eegin kanatti deebi'ee ijoollee gosa kanatti hin barsiisuma kanatti hin jedhadhusiisuma jireenya gosatti jirusuma waan ta'eef waggaatti xiqqate 500 argadha. Egaa sanaa olis argachuu hin danda'a. Tole. Kanatti fooyyee baay'eedhuma gaarii jira. Kannis akkamitti ilaaltu sin?
Ani kanniisa jechuun takkitti ishiitu yeroo duuteen akka waan taasisaa ta'uu natti fakkaata. Jechuun akka inni moqotan laalaan kanniisa kan koo galgalas ganamas biraan deemu yoo ammayyuu ani gala isaanii baasan laala maaliif akka ta'an yoo jalatti irree du'an sababni isaanii du'aniif maalli sana kanniisa koo hordofadha. Kanniisa iddoon qabu iddoo guddaadha jechuudha. Haleellaa hidhattoonni Alshabaab raawwatan gidduu kana keessa dabalaa jiraachuudha kan dhagahame. Zalaalam Taaddasaa dhimma kana nutti hima. Hirphaa galatoomii odeeffannoowwan adda addaa walitti qabuuf yaaliin ture haleellaa Alshabaab tibba kana Somaaliyaa keessatti gaggeessaa jiru wal qabate torbanoota darbanirra pirezidaantii Somaaliyaa Hasan Sheikh Mohaammed irratti yaalii ajjechaa magaalaa Moqadishootti gaggeessuun isaanii ni yaadatama. Konkolaatota isaan ajjabanii deemaa turan irratti illee haleellaa gaggeessanii hedduun isaanii konkolaatonni sun akka barbadaa'an odeeffannoon bahaa ture. Kan hordofee pirezidaantiin Somaaliyaa opereeshinii addaa hidhattoota Alshabaab irratti gaggeessaa jiru. Kanaaf sochii isaa yeroo sooma ramadaanaa kana keessa taasisaa jiran akkaan dabalee jira. Garuu sababni isaa maaliif akka ta'e haga ammaatti hin baramne. Sochii kanaan dura taasisaa jiran irrallee tooftaa isaanii yookaan istiraateejii waraana isaanii Alshabaab jijjiiraa jiru jedhan maddeenuwwan adda addaa irraa kan odeeffadhetti akkasumas gaazexeessitoota BBC afaan Somaalii irratti hojjetan irraallee odeeffannoo dabalata argachuuf yaaleen ture. Yeroo sooma ramadaanaa kana sochiin Alshabaab akka malee dabalaa jiraachuu keessaa yoo magaalaa Moqadishootti dhaqqabuu isaanii ibsaa jiru. Waraanni guddaan garuu har'aa kaleessafaa naannoo giddugala Shabalee jedhamu keessatti gaggeeffamaa jira. Naannoo kana immoo pirezidaantii Hasan Sheikh Mohaammed qaaman ofuma isaanii deemanii waraana kana dursaa akka jiranii fi loltoota isaanii akka onnachiisaa jiran odeeffannee jirra. Yeroo dhiyoo kanatti Alshabaab sochiinsaa naannolee kaan keessatti illee babal'atee akka jiru odeeffannee jirra. Sababni isaa immoo akka sababaatti kan ka'u keessaatii tokko immoo humni waraanaa kanaan dura Somaaliyaa keessa ture kan biyyoota Afrikaa adda addaa AMISOM bakka sanaatii bahuusaa hordofee haga humni haaraan bakka sana qabatutti qaawwaan uumamuu hin hafne kanaaf itti fayyadamuuf ta'uu danda'a. Lammaffaa immoo kanaan dura uummataa fi hidhattoota Alshabaab adda baasuun baay'ee ulfaata ture. Ammas uummatatti dhiyaachuu fi jaalatummaa argachuuf sochii isaan taasisan illee isa duraarraatii addadha odeeffannoowwan jedhantu jira. Abdurrahman Yusuf ittaanaan ministeera odeeffannoo Somaaliyaa BBC afaan Somaaliitti akka himanitti har'allee hooggantoonni Alshabaab garee adda addaa kan hoogganan haleellaa qilleensarraatiin ajjeefamuu isaanii odeeffannee jirra. Haleellaa addaa har'a Alshabaab gaggeesse naannoo Aanolee fi Saabit jedhamu keessatti akka ta'es odeeffannoon baanni argisiisu. Aanolee fi Saabit kana keessa kan jiru immoo kaampii waraana mootummaati. Miidhaan dhaqqabee hagam akka ta'e hin baramne garuu haleellaan kun kan gaggeeffame naannoo kaampii waraanaa humnoota mootummaa jiranitti akka ta'e ibsamaa jira. Dabalataan odeeffannoo qabnuutiin humni qilleensaa Itoophiyaallee daangaa Somaaliyaa keessa galuutiin haleellaa qilleensarraa hidhattoota Alshabaab irratti raawwatee akka jiru odeeffannee jirra. Mootummaan Somaaliyaa hidhattoota kanneen dhabamsiisuuf tooftaawwan adda addaa fayyadamaa jira. Isaan keessaatii diroonii ammayyaa ta'e Bayraktar diroon warra jedhamanii Tarkiirraatii argatanii jiru. Hariiroo Somaaliyaa fi Tarkiin qaban yeroo dhiyoo kana baay'ee dabalee jira. Isarraatii fudhatanii hidhattoota Alshabaab kana haleelaa akka jiranis odeeffanneera. Zalaalam Taaddasaa odeeffannoo dhimma